namni onnee dhiifama namaa godhuu danda'u. Even hin jiraanne namara. Bakka Hamzaan sibiteera bakka sibiteera. Habibti. Waa'ee sanyii Habibti. Sinjala. I love Live mana cudeeme deemee jira achitti na argi live ishee irratti na argartaa jechaa jira keessan. Bueno, arrabsa. maal godha achi amma kun achi dhaqee maal godha amma anuma dhiifama jiru kana dhaqee arrabsa. Sabiga anaaf osoo ta'e hawaasa hamdiifaa sana hawaasumaa fi isaaf yeroo fi numa dhiifama isaanii jiru kana foon dhiifama hawaasa kana bari jedhee kana toora illee yoo dhufee arrabse basuu rakkoon qabu ammallee angirkana nama yoo gabbaatee na gubbaa sirgisatee hanga gabee deemtee dhiifama ta'e waan afaanii beellee dhiifamas. Moderator namaaf kennite meebi moderatoraan biloo godhanii meelaale. No. Dhugaa moderator namni qabu jiru. No, moderator namni qabu nama lama sun asin jiru. Okay. Malee no. Anaafi nama takkaa qaba abbaa manaati asaan ol seenu bee anammas isa tokko raayisa waan hin qabu. Okay. Blok ta'e no. Wallahi namni moderator qabu jiru. Laali bilookii keessa laaluu hin danda'ama laali Hamza laali modoo wanti qabdan moderatora qabdan bilookii keessa laali. Hamzaan ilaala. It's okay. Gifter bilook ta'eera jechaa jiru bara. Oroo gifter rufee fonoo deebise mee bannaate. Anaanis wanti kenname na gubadhu. Laali mee Hamza. Hamzaan ilaala. Eliko أهلا وسهلا بيك موتي رباشي ربشينيا ربشي ما سيومي بايزويس bilookii ta'ee jechaa jiru bara namni baay'ee. No, again blog يعني موديل Olla suuqisiin jechaa jira kunoo dhufeera gashi. جري Olla suuqisiin jechaa jira. ما أدري أكلمتي بلوج تاعي ولا سوقي يشوف كل عمر زيها كل وش تقول كذا Noon wanti taa'ee abbaa. Asuma viidiyoon. Ahimad. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Asuma Ashiin bari gadi na dhiisatti achi. No, namni gasii hin jiru koo gidduu taasisaa. Maqaa balleessaa maa utaate. Akkasi akkamii qaamooti ati akka hatiiti dhiifamaan dararte ani isin wanni jennaan hin deebi'e malee mana banateen horrobsee daa'imman yaa keenya nama fayyaa qabu maraatu. Amma dhiifama godhu jette ati hawaasa kana dhiifama gaafadhatte. Ahimad Turullee. Yaa dhagaa rabas. Dhiifama gaafadhu uummata kanatti. Thank you freestyle. Dhiifama kamaalii gaafadha fakkeenyaaf amma Hamza fakkeenyaaf akka dhuunfaatitti waan isaan jedhe fakkeenyaaf waan badduu yoo jireen jiraate dhiifama. Hamza waa jedhe. Garuu warra koomantii dhiifama gaafachuun xiqqoo na ulfaata. Yoo Hamza dhuunfaadhaan fakkeenyaaf waa jechuu ni danda'a. Tasa dheengadda jechuudha. Sanirratti fakkeenyaaf ani waan hin taane afaanii na bahuu danda'a. Isarratti yoo waan hin taane gashaan jiru taate asaa san keessatti suni sirrii miti namni waan ammaa jechuu sirrii miti. Waan akkasii san fakkeenyaaf dhiifama gaafachuun rakkoon qabdu beekta. Malee jaallan keenya ka waggaa shan guutuu wajjin wal qabaa turre ka koomantii kanneen kajaraa itti fufna walumaan jedhee yaada. Nama dhuunfaan nama tokkoon ammoo gaarii miti beekta maqaa namaa. Akkuma dhiifama gaafatte akkuma dhiifama goote rabbi siif dhiisa. Yaa'u namni yoo balleesse soo balleessuu baates dhiifamoo jedhe rakkoon qabu lafa kanarratti thank you Hamzaadhumaanuu dhiifama walii gochuu keessanitti nan gammada. Fakkeenyaaf deeggartoonni karaa kee jiranii yoo Hamzaa si arrabsee Hamzaatti qabamuu danda'u. Deeggartoonni karaa Hamzaa immoo yoo ati Hamzaa arrabsitu sitti qabamuu danda'u. Akkasuma
nama biraa jaalatanis yoo tasa kan tokko ta'e sitti qabamuu danda'u sanumaaf dhiifame jechuun iyyuu bareedaadha jechuumaaf sin jenne. Mootii bareeda dubbiin xiyya takkatti ansaallee guyyaa takka fakkeenyaa fi tuqee jira waan tuquun barbaachisu tuqee kutee jira dubbii rahmat jedhullee akkasi dhaqee tuqee bira kute irra hin deemu si galtee abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu waan barbaadu dabarseera ani malistii barbaadu ergaa barbaadu dabarsee mungkin namni baagiraawundii namaan beeku oba miidiyaa irratti argeef lafa dhiitu mala beeta haa ta'u gatii kanaaf jecha ani maliktii kiyya deengadda xumure hanga akka dhuunfaa maqaa isaa dha'ee waa jechuun hin dogoggoraa jedhee fudhata maaliif jennaan namni uma fedhellee yoo ta'e badiillee jiraachuullee baatuu jiraatus wal gorsuun barbaachisaadha garuu haa ta'u namni gisee tokko beektaa sheexaani kunillee simmeetii keessa si galchee waa jechuu dandeessa. Waan jedharra isin warri miidiyaallee namni 1,900 Hamzaallee dhufee jira hundumti isaatu warra jala jiru namoota gurguddaan nu dhaggeeffachuu danda'a haasaa kiyya san irraa anis waan baradhu jira warri waa waliin jenna hunduu waan barannu jira waan dalaginuu irraa namni waa barumsa fudhataa beeka. Kanaafi waa baran dubbatan kaa miidiyaa irratti waa baran dubbatanii an akka dhuunfaa kiyyaatitti Aashittiin nama kabajaa qabu osoo dubartii garii taate beekta dhukkillee namarraa kakaasuu qaba. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Akkam obboleessi nagaa fayyaadha. Bakka kanatti waan kaasee jechuun barbaada. Ilmi namaa ni doongoraa afaan ismee anillee xiqqoo yeroo sanitti miidhaan dhagahame yommuu ibsatte maali beeka dhiifama nama godhuun yookaan nama gaafachuun waan nama salphisu waliin miti. Ammas hawaasa ta'e biratti fudhatama guddaa argatta. Marraa kanaatti wanni ati barbaade hawaasa ta'etti himtu kun namni qalbii kan siraa dhagaa siraa geeffata maaliif namni ni balleessa yeroo biyyattii fi nama ni balleessa ni doongoraati. Gaafa marraa kanaatti deebite hawaasa ta'e biratti waanuma siyaasaa raasoo kanaa fi waanuma feeti gabbaatee ibsattullee hawaasni ta'e komii takka malee yaada mataa tokko malee siraa geeffata. Waan kanarratti hawaasa ta'e ammaa miti abadda fedheeru yeruma fedhe yoo ta'eeru hawaasa ta'e dhiifama gaafachuurraa wanni gosa gosa jiraate akka obboleessaatti dhaabsisaa ni doongoraarraan namaa waamee kadhaata kanarratti dhiifama hawaasa ta'e gaafachuurraa dhiifamatti ani immoo anaan waa jette atummaanu osoo ati naan hin jenne ani dhiifama guddaa si gaafata obboleessa anummaanu ilma namaa ni doongoraa. Magaalaa keessa hin jira sagalee yoo isin deddeebi'ee dhiifama kana fudhaa warri as jala jirtanii fi warri as gadi jirtanii kanarratti namoonni gara biyya baatanii Ahmadirra duulaa jirtan namoonni gara Ahmadirlee baatanii gara na duulaa jirtan ilaalchi isin ilaalaa jirtanii akka isin ifa ta'etti nama waa jechaa jirtanii waan sanarraa dhiisaa xiqqoo ibsuma deebi'aa isin jechuu barbaada. Haganumaa jechuu barbaada obboleessi dhiifama sii godhaan ammoo gama kiyyaanii paablika namaatiif jireenya namaa dhuunfaa osoo mul'isa kan gabbee xiqqoo yeroo sanitti xiqqoo sitti aareetii jira haala mul'aa dhiifama sii godhee. Thank you galatoon. Ulfaatu rabbi siif adeemu siif adeemu laphee dhiifamaa qabdu rabbiin waan hundumattuu siif adeemu. Bareeda. Anillee hawaasa deengaddallee ani kanaan durallee beektaa yeroo baay'ee gisee achinatti duddujinni wayii qaba beekta waan dubbadden beeku. Garuu viidiyoo kiyya wayita namni kukkutee miidiyaarra oofu yoo argu gisee garii anuma jedhee fa'aa beekn jedha beekta. Waan dubbaddellee hin beeku yoo aaru akkasii. Kanaaf jecha walumaa galatti hawaasni waan akkasii irratti arguudhaaf an akka nama dhuunfaa tokkootitti hin tolchafaa jettee balleessuuf barbaachisa gisee tokko beektaa waan tokko hima tolche osoo jettu fa'aa si harkaa bada. Kanaaf jecha an akka hawaasaatittis yoo nutti mufattan dhiifamuma isiniin jenna kaa wanni jennu hin jiru akka hawaasa bal'aatitti balleessisaa. Si afaanillee dubbatte akka itti tolcha silaa akkam ture beektaa Hamzaa fi wanni akkanaa ture akkanii obboleessi biyya yoo tanatti qabatti fuultuuf deemtaa normaal siviitii jira qabnaa siviilii biyya namarraa fudhattee naada godhuu dandeessaa akka dhuunfaatti Hamzaa fi obboleessi biyya wanni kun waan akkamii jettee gaafachuu dandeessu ture si jamar jireenya haala hundaafuu taate wanni
biyyaatti haamsa akkamii wanti kun kaasuu fudhatame jaamee gaafatu qaba ture. Asitti waa qajeelchanitti qajeelchee kanaa balleessite akkatti qajeelchatti isaanii hafeessa jechuu barbaada. Hundaafuu galatooma fudhata jira jettanii hundi isa waliin jira natti mufatta yoo jiraatu hundi keessanuu dhiifama naa godhaadha. Amata ta'ee dhiifama sii godhee waan biraatti akka kana keessa jiraniif hundi keessanuu galatooma barbaadaadha. Kaliifaa keessa jiranii maal ta'uu yaadara? Bareeda akka ana akka nama dhuunfaa kiyyaatti gamsaan yookaan beekuu dhabuun malaa sirriitti baagiraawundi kiyyaa ashitti na beekuu dhabuun marti garuu namni nan beekne jira isa yaadu. Oromoon biyya keessa maaliif jennaan hin beektaani yaadni ati kaasta yaada bareeda dogoggora akkasii gootee jirta. Fakkeenya waan akka nama tokkootti amma simarratti dogoggora waa'ee miidiyaa ana amma akka kiyyaatti waan kanaan dura dalagamisan dogoggora malee fudhadha. Ka siifi obboleettii teena taan jidduu dalagamee jechuudha. Isiniif biraankii ta'uu danda'a hawaasa sirrii jedhee sireessii waan fudhadheef sarrabbiin isinii haadiisu hawaasni Oromoollee isinii haadiisu akkasitti fudhadhamee gadiifama gaafadhu jettan waan tokko dubbadheetumaan uummata kanaan illee godhee achumaan dubbii tanallee xumuruu barbaada. Kaleessa dalagame dogoggora kaleessa dalagame siifi obboleettii teena taan jidduu dalagame rabbiin isinii haadiisu namoota gurguddatu waan sanirra dubbachaa bahee waan san ammoo isin lamaanuu dhugaadhaan waan sanitti deemtan jennee isin eegaa turre isin ammoo dhiyyaan keessan waan sanirraa kan jirre yeroo dhiyoo kanatti hawaasaa hin tarii sanirratti akka nama dhuunfaa tokkootitti isin uffadhee jira. Tokko kana lammata irratti obboleettii teena ta'amma wajjiin haasaa godhaa jirtan ati bakka keetii yoo taate hanga ani dhiirummaa keetirraa wanni si tuffadhu takka illee hin jiru. Rakkinummaa osoo ati qabaatte sii gadda malee sitti hin gammadu. Ta'ummaa kiyyoo keessa kana gaafatte akka ilmoo dhiiraa tokkootitti rakkoo wayituu ati qabaatte rakkinni kiyya rakkina kee jedhee sii gadda malee nama sitti gammadee hin eessisanii miti. Ana warra keessaan na beekuun na beekaani na dhaqqabisaa jettee nama si dhaqqabu. Si gatii kanaaf jecha ani waan ati kaleessa dogoggora dalagame sirriitti si muufadhe. Kana sirratti himee atillee na aartus dhiistus hawaasni Oromoollee beekuu qaba. Namni ammoo Ahmadiin baruu barbaadu tiktookii bakiyya kana jala yoo gaddeeme waa baay'ee mistira kiyya beekuu danda'a. Ani obboleettii teena tana irratti viidiyoo yeroo hojjedhe haasaa uumuuf hojjedhe. Yoo gabaabsee si warra miidiyaa kana iyyisiisuu fi achi booda ajandaa kiyya seenuu barbaade. Waan barbaadu ni argadheera. Si galtee maaliif jennaan wanti dheengaddaa si akka irra deebi'ee hin dalagamneef. Obboleettii teennaa jaalatte nusii jaalanna dhiirummaadhaan waan isirraa hafee jiru waan walaa yoo ati hiyyeessa taate waliin dalagattanii akka jijjiiramtan barbaanna malee hiyyeessaa waa takka hin qabu jennee intala sin dorgannu obboleessa kiyya. Jaalalli keessan murteessaa. Isin lamaan yoo wal jaalattan dhugaayyoo keedhaa walii ajamtan yoo dhugaan manaa walii ajamtan akka uummata Oromootitti dheengadda sheeroobee nuti itti fuudhe. Sheeroobee nuti itti fuudhe. Biyya barbaade jiraachuu dandeessa. Dunia wajjin namni kakatu fakkeenyaaf waan qunnaa kan qabu haasaara hawaasa nu jala jiru nama 2,000 kana. Isin akka nama tokkootitti waan gara fuulduraatitti yaaddan hamileedhaaf yoo walii ajamtan tapha akka hin taaneef waan kana gidduu seenaa. Kanaaf sineesii ta'uu qabda Hamza. Nama 1,000 walitti silaalaa jira. Akka kanaan dura biraankii ta'uu hin danda'u wanni nama booda dalaydan. Waalaikum. Sineesii ta'uu qaba jedhee waan yaadeef kana godhe hawaasni Oromoo bal'aan yoo natti mufaddan arakkisma Oromoo tokkotti maaltu si galchee obboleettii teetii warri naan jechaa turtan. Aramaatiin isii waan argina galateeffachuun hin mala mumkin. Waa'ee ilmoo fi abbaan beeku waa'ee intaloo fi haati beektu galatoomii mucaa naan jechuun hin mala. Isin gara warri koomantii keessaa siruma galanni hin jiru galata jiru gandummaa ta'ee rakkoon qabus. Gandummaa ta'anii ana akka nama tokkootti hawaasa bal'aadhaaf yoo isin balleesse dhiifama isiniin jedhaa. Hamzaallee yoo nama uffatte dhiifama isin lachuu jaalala dhugaa yoo walii qabaattan rabbiin carraa keessa walii isin maxxansu. Obboleessa kiyya asitti na beektii ana abbaa maatiiti. Nama niitii barbaadu miti dhugaa siif hima Hamza. Asitti jaalalaaf irratti hin sirbi ajandaa barbaacha godhee garuu sireessi taate yoo dhugaa wal jaalattan katabaa sultaan isillee namaamilee barbaadu achi sammuu dargaggeessaa dhugaadhaan jechuudha maatii keessanii fi wal kabachiiftanii waliin jireenya keessan akka ooftan barbaadee akka tapha waliin gooneef san godhe namoonni karaa aarta yoo jiraattan
ani akka waan badii hin dalagin ofitti waan amanuuf kanuma isiniin jechuu barbaadeeti warri namuu fattanuu hundi keessanuu dhiifamaa mootiin ammoo dubbii kana qabdee asitti yooma gooteetiniin haasaa kiyya waan ayyaadu garaana baaste atillee sumaan galatuumi garuu uummanni Oromoo viidiyoo kana ol kaa'adhaa guyyaa tokkoof guyyaa sargii Hamzaa dannasuuf qophiidhaan itadheera. Galatoomii Ahmad galatoomii mootii Khaliifaa niin bu'aa jarraa atiif atiin gastirran turu amala kiyyanii beeyta gastirran turu of darbuun fedha asoo ashuun asii kadhanne so obboleen kiyya qaqqaaliin jala jirtaniif gubbaa jirtan fayyaada shanyii mootii nam beeknoo ka gaariitti Hamzaan obbo Sakhiyaantiin obboleettii gaashitti mitara goota tanaa irratti girmaamu tola dubbiin so muchi jala baaduu qaba. Okay, networkii ta'a. Okay, laakiin mana rollee fagoon jiru amma dhagama. Dhagama amma? Mana dhagama deema. Okay, dafiitiin buu qaba networkii xiyyan tara. Wanta akka jira obboleeyyan kiyya Ahmad ati nan beektu siifi dhaamsa qaba akka obboleessa keetii ilma Oromoo tokkotti nan beektu ati. Reefillee mana caffeessa wajji surree ani gisee hedduu siin dhageeffadha waan ati poostu gootu nama cufaan hin dhageeffadha Hamzaas Khaliifaas nama cufaa nuti ilmaan Oromoo waan hawaasa keenya wal afaan fidurraa of qusachuu qabna. Ergamaami Khaliifaa boo'isin kiyya. Ergamaami Ajaa'iba bro. Ayyaadai maaliifi Hamza even speech haasawa Hamza irra Ahmadiin dhageeffadhe akka carraa ta'e jechuudha. Giriin qabnu biyya namaa jira dhageeffadhe. So Ahmad dura siin galatoonfadha obboleettii teetiif dhaabbachuu akkuma siif obboleettii nutiif obboleettii mucoo rabbi keessa tolchee gubbaa tolchee waan isiin jettu dhageessu namni amalaan nama cabsa. Hamzaan amalaan cabsatee jira maasha Allah. Hamzaallee miskiinummaa hin qabu fuudhee ni bulfata. Karabbi keessa tolche karabbi fuula tolche ka dhaabbata tolche kana intaltu waa garte malee sila Hamzaa jalan kuttu mucayyoonu innu bakka hin taanetti hin kufu bakka hin taanetti hin kuftu dhiirti bakka itti kuftu laalti mucayyoon waan lafee qabu barbaadde sooressa haftee sooressa jaarraa abbaa gadaati mucayyoon haftee sooressa waaqoo guutuuti waliin malan malee waan dabe dubbii tolte yaalabaa akka booranni baanu yaalabaa ilmaan guutaatti wal argate tana nuti laakiin sheeka roobees as keessa galchuun qabnu sheeka roobee nutis gargaarra ilaa dirree dhawaattu anaattu erge maallaqa baasee obboleessa kiyya ka hajjii ergee tanallee himachuun barbaadu sheeka roobee akkuma isin jaalatte qaama kenna obboleessa kenna. So Hamzaanis ilma sooressa jaarraa abbaa gadaati mucayyoollee haftee jeneraal waaqoo guutuuti mee maaltu waan tan dubbiin tanarra toltee hin jirtu bar miskiinummaa fi dhoortoon hin jirtu bar dirree tan ilmaan guutotaatti wal harkatee bar ka akka kiyyaatii fi ka akka Khaliifaa haaluma dhaabbatee marxuuf jimaa qofa qabatee geessu ka akka kiyyaaf Khaliifaa kun jimaa fi marxoo qofa waan fiitan nu gaafadha nuti bajet marxoo ما نقافنا ورخين جماع إرجتا جماعني فينا مرتوس يوقف بلين خين ورخين كبالي عن لين بالي سيدران بيخا تعمي بي وأحمد كينا هن كان بيخون كبا بورن اللي عادا كبا ورمون سو حمزة بيس إليسو أشتي أبليتني أنا أشانتي أمريكا تنجين أشانتي you're best believe me you took over ati jabduute ati qashtii tanate ati tintalallafii barbaadante Ahmad baalee riba dhabe malee waan biraatiif miti Ahmad Chululleen ati tatiifamuu qaba ittiin xiqqaanne Ahmadis lafeen tiyyan badin jeeti malee hammeenyaa miti wanni garuu nuti always extra careful garuu qabnu hawaasa keenya qayetti galchuun qabnu Ahmadii fi Ashittii fi Hamzaan baharratti gara haruusa keessan isin booda jirra garuu guyyaa nutti himadha baharratti ta'uu qaba aadaa Oromootiin fayyaadaa waqtii isinirraan gubu guyyaa haruusa keessanitti fagira public ilma keessan fidadha Ahmad ammoo takkaan sitti dhaammadha wiilbillee Ahmad kiyyaa akka obboleessa keessatti ani ijoollee baalee iddoos jala jiru warra na beekan warraan kabajuu ijoollee booranaa na beekaa jiru andalata hargeellee ta'u ashaantii rabbiirraan baree andalata hargeetii garuu ijoollee baalee
baali siriutan qabas keessa jiran ijoollee sidaranii beekani gammoojjii baali booran nageel sidaranii beekani illee boorana maaltu jira bikki kanatti ahmakiyya wili maafuu jechuun fuulduraaf obboleettii dhalaasaa ta'u ana mataa kiyya na bari ana hiriyoonni kiyya akka itti nabesse obsaa abdiisaa naasir aanolee asli mubaarak musammaa ijoollee matarratti hin adeeman jechuudha anillee hirriba dhabuuf ijoollee tana keessaan dubbise asoo tarkaanfii fudhanne sooshaal miidiyaa irratti intala dhalaa takka keessaan dubbisee obboleettii hara diini yoosin harraa baates yoosin Hamza mantan, Khalifa mantan, Shanyi mantan, Moti jetani Shanyi wal beena, Moti rajaalu Rabbi obboleessa keenya. So keessaan dubbisu haa fayyadamu social media irratti waan cufa osoo dura tarkaanfii furan ashii qasiitiin akkama gurbaan kun si wajji jira bareeddu teenya akkama akka bikka taateen taanitti qoftuun fedhu ambultiin qaba please waan biraan nan fudhatini Hamzaanis bareedaa kana akkama of eeggadhu cululleen hin taane fuutee siin qotini tokkicha hargeus fudhatillee wantoonni hafti sooressa jaarraa abbaa gadaa itti hawaaja qimamatti itti dura facaasuu qabda malee yoo akka biraatti buukifte dubbii fokkattuudha hawaasni keenya walirraa dhalee walirraa fuudhee wal keessa jira istiil saahiboonni intala hargee fuudhan takkaa lamaa miti maqaa dha'uun fedhu inni beekan as keessa takhini yabdu bejuura freestyle ajandaan uume malee waan biraatiif miti jedhee dhiifama gaafa yaa fitadhee jiran tayinki fitadhee namni ni yafata isa namni ni yafata so fayyadaati ahmakiyya atis dhiifama gaafadhu ibn ahmad bifamsa dhiise ana gaafata ana oromoo jaalatu jirami namni oromoo jaalatu namni khajirsu ana jilbiinfata maqaa oromooti malee maqaa hamzaatiin maqaa ahmadiin maqaa shaan maqaa oromootiif jecha oromoo afrabbiif jechaan jilbiinfadhee dhiifama anaa fudhata hamzaa fi miti ahmadii fi ashaantiif eegana laakiin wajji jiraachuu keenya qofarra nu dalagaa fayyaadaa sininjaa dayyaa takka of qabeetiin bu'aa goohedha ashaantiiti lootiin isa jala argachuu jira isaa fayyaadaa yoon isin muufachiises dhiifama hamzaa karaan kalab malee oromoo yoo itti dadhabate ampachii bakka ngay dubbi thank you ay Hamzaas Ahmad rabbiin isin yaadiisu akkuma dhiifama hawaasa gaafattanii galatooma ulfaadhaa isin qabu yaada kanarratti yoo komiin jiraate mootii yoo komiin لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجلا ورقباية نندغي سنو كم جرت النقافية maal jechuu barbaadeeti wanni hundi dubbatamtee dhumtee dhiifamu wanni caaleen jiru ani wanni guddaan ilma namaa kanarraa wanni na gammachiisu namni tokko waan hamilee isaa argatee waan hamilee isaan yaadni isaa successful ta'ee fi jiraachuudha Ahmadis ija bitaa Hamzaan ija mirgaa ashittiin maalis gaa'e isin maayis waan biraati akkasin naa waddaa jechuudha isaan lameerraa dubbachuun barbaanne ana Ahmad warri jiraamee mucattiin tiyyaa Hamza yeroo mukeetti warri waa'ee namaan beekne barreessina koomatti isa koomentiif miira keessa seenina obbo Ahmad يعني جامع إسلامين ولكن إسنجار والله ربي ناركا أما وان خيسن لا دبچون بربادون إسن غلطون بچون برباد حواس خيسن خنگباتني سوشال ميديا رتي دبتني وخامو فچيفتني وخاغم چيفتني استه ديفو غافچو خيسن في دور سنگال تو فدا اتياسه موتي دبيتنا تن حواس يدت اجندا تاجن جرلا بين كلا قبدي اسف دي ماس اجمتار ولا نجت ورموني بكخنا ولد دبيشو خدي في دوغلا تو مرفادو حمزه خي وني تكتنا تبيو قبدو وبوليس خيتي كاوني تكتنا تبيو قبدو انت لا يرفودن aris fuudhee tuma harki intala yeroo fuudhan numa heddummaatti wanni akkana intala teenyaan fuutu haadha abbaan illee namaan numa jaan warri gandaatti illee intala teenyaan fuutu achitti hin kennin numa jaan obsaatuma intaluma amasiifachaa keessa dabran ani irra caalaa haruma fi gorfatanii beeyta ani na wanni si gorsu aartii miira keessa seentee warra soddaa keenya warra baalee yoo nutti afaanii nutti hin tuqini ittiin dabree ilaal yoo isaan lafa nu gachiisi duuda keetirra deemna januu gaduma ciisi irruma deemna gaduma ciisi haasumarra deemanii malee akkana jettee afaan keetiin karaarra natti maqii aruusni keetii fi aruusni ashitti naafi firiistaayil duuda reef keenya akka gartee
aruza best Miami bakka jan Amerika tana keessa bakka tinqaaliti jira aruzni keessa akkachi ta'u sponsora taana ulfaadha galatooma Kalifaan Kanadaa bakka bu'aa ani Ameerikaan bakka bu'aa of course sulillee akkatti beeka gurbaan waraan hedduu isa duuba jira dhaaddachuudha intala dabarsanii kannanii miti intala dabarsanii misirratuma alaaka taana malee dabarsanii kan hin dhumaa tana bar tana irraa daddaluu fiinan siintii barmaa tana bara waan kanarra bara waan godhamu qabu golee waan silaa godhamu qabu sii godhamu kana keessa jiru bara waan silaa godhamu qabu ammati wanni sii jechu jiru yoo gachiisisu jira siyaana jiru gadumachiisu qofa malee waan biraatti dhiisii siin jee hiisha 5 gammallattee biyya jirtu 5 mallattee xiqqoo amaleeniif duuba sin deebiin michiyoo akkanatti teknoolojii bareedu tana ta'e arginu galchinaan ati gootaa barat siidaa siidaabu qabnaa deero isin ammaas warri isi koomandoo karaa warri baalliyoo kun yoonii fi tabbarbaadan jiraatte heesaan inboksii godha abbaa fedhan taanaan rakkoon qabu firistaayil nuti yeroo gabaabduu keessatti jimaa qonyeerra hayyennee baale deeyinee dubbii tan akka yeroo gabaabaa keessa finnu dubbii kana qilleensa irraa qabuufnee jira kana online irraa qabuuf nuti irratti dalagu qabna galatooma ol baadhaa amma dubbii qilleensa irraa gadi buusaati warra deema kanuma malee wanni biraa takka hinaaf neeti amza ati immoo egaa warra soddaan arrabsiin jedhamteetta warra soddaa inuma nama reebbataa inuma nama abboommata jedhama egaa akkas jedhama mitire anyways inni guddaan ani ajandaan kiyya iddoo kanatti dhugaa dubbachuu fi Ahmadii fi Hamzaan uummata kana dhiifama gaafachuu fi ofii wal dhiifama gaafachuudha Mubaarakii fi Ahmad illee walitti mufatanii turanii akka tasaasumatti wal arganii isaan illee dhiifama akka wal gaafatan goonee jirra inni guddaan ajandaan keenya kana ture galatoomaa ulfaadha rabbii isiniif haadhisu akkuma dhiifama gootanii hedduu galatooma ulfaadha hawaasni kenna dhugaarratti baay'ee biyyatti isin biraa gadi bu'a wanta akka wanni jennu jiru ulfaadhu mootii akkuma carraa ta'ee waan kairii dalaite guyyaan borii iidha qalbii teessan hundi keessanuu gara iidaa deebiftanii amma maal poostiin godha ashitti irraa sirba irraa danna saayittanii na deegina ani ashitti na beeti miidiyaa keessa Hussein Oromoo misirri kiyya dhokataa miti maal taata warri koomantii gummee taragaggaa amma culunne namsaan hoteltii tana wajjin akka hin hambine sawaa bira horeetuudha sirrii mataan baafamullee waan hin oolle warri koomantii taragaggaa amma culunne sammuu isaa kana keessa waan cimaa jira isin hin beeytanii waan godhan ani kama barbaadu Hamzaan akkuma obboleewwan keenya lamaan dubbatasanii dhoysisaa qophaa'ee jiraatu dhoysisaa waan obboleessi namaa godhuuf qophoodha. good job Kana jaartuu takkatti ma fuudhan laman jirtu beeka. good job Kanaaf jecha hundumti keessanuu warri nama uffattanillee galatoomaa kanumaa jechuu barbaade dalaga kiyyatti beekanii amala wayii qaba obboleeyyan wajjin waan daladheef shamarran kana Awwaala mana isii jaalatitti heerumsiisuu barbaada. Saniif xiqqoo isii deengadda nama dhoyiteetu foo itti jedhe. Akkasii yeroo gaarii naan namaa ta'uu dhiisan. Ahmad dagaasti gaafadha asoo bune Ahmad kenna laale onnachuu kee ni kabaja Ahmad kenna ansi kabaja akka obboleessa ilma Oromoo tokkotti wanti jiru maali ikkuma waan biraa fakkaata ani viidiyoo kee akka gaarii dhageeffadhe spiisii kee jala dhageeffadhe firoomsa wajjini nama kabaju nama hawaasa biratti dhageetti ta'uu isheetiin eegaa ture maaliif ati nama siyaasaa fi waa'ee saba kana jala deemu so hawaasa kee lulgoon ka always maal irratti fuusu godha Hamzaan siin jee jira Oromoon dhabin nama dhabuu miskiinummaan jiraatu Oromoon dhabin naa siin dhabe siin jee Ahmad ilma nama biraan dhabin namni siin jibbin guyyaa namni si jibbe shamisa darbitee kotte ati gaafa ilmi namaa si jibbe maallaqni doolaarri ati qabdu waan takka siin godhu naa siin jee naamani guyyaa ati maallaqni miti miiliyoonara ta'e yoo ati hawaasni si jibbe si xiriiffatee si hawaasni ija hamtuun si ilaale guyyaa san vaaliyuu dhabdee jirta kabajaa dhabdee jirta mucoota maaliif namni akkana jaalata naamusa qabdi Hamzaa ati akkasitti irra roobsee rasaasarraa raashaatti bante kabajaa uummanni qabaaf mucaan kun waywaatee dhiifama si gaafate laal tunuu kabajaa agarsiifti warra soddaanii kabajanii nuti intala dhabuu hin feenu gurbaanis kabajaan dhiifama si gaafate atileen afwan jeenii walitti harka qilleensumarra silaa qilleensarraa lafa buusaa eegana Hamzaa jabeeffadhu Hamzaan obboleessa keetii atis obboleessa isaati tubbiin Dhibbeen abaramtaa dhiifama ta'e Hamzaa warra dhiifama gaafadhee afaan si taree dhiifama obboleessa keetii Uummata Oromoolee dhiifama Hamzaanii soddummaa dhugaa rabbi haa godhuu fi soddaa
baalee ta'uu isaa itti boonuu qaba innis itti gammada jedhee abdii qaba innis ammoo asitti illee sodaa harargee ta'uu isiitiif itti boonuu qaba dhugaa isheetti maanii anjaalalaashitti hamsa waan yoon qabu ture haa ta'u garuu waan jireef amma ilaasa waa mara akkuma isiniin jedhe miidiyaadha hamsaan ijoollee harargee hin beekan waa'ee jaalalaa irratti sirriitti beekan wallaahi billaa eenyu walitti beeka kabaja isaan dubartiif qabanillee baay'ee beeka baay'ee beeka kanaaf jecha namni baay'een beektaa namni haasa'u kana afaan nama afaan haalee abduu godha ati ammoo ajandaa tokko yeroo ajandaa uumtu ajandaa san dhugaa fakkeessuun barbaachisa si galte ajandaa tokko dhugaa fakkeessitee yoon kaasin fudhatama siin godhatu hawaasa biratti kanaaf imala nama baagiraawundi kiyyatti himaa turanii mucaan ijoollee 9 qaba 15 qaba kuni waan jedhamaa ture siilleen hin beekti amzaalleen hin beeka gaafani waan gurgurdoonni warri miidiyaa kuni uma xiqqoo nama arguun maraata ummanni beektaa kanaafi ummanni oromoo bakti dhiifama dhiifama si godhame dhiifama turseene hangara iyyaa rabbiin dhiifama si godhe hamzaan haa dubbatu hamzaan haa dhiqinne waan xumuramee dhiifamni waan ta'eef kana kumarratti cufaa dhugaa ni cufna abshir mootii kiyya ni cufna odoo gama hamzaan dabarsine nuti warri as gubbaa turre dadduma yaaduu fi namni warri as jala jirtanii warri as gubbaa jirtanillee hundi keessanuu yoo muufanne isin nuuf muufattan dhiifama odoo asirraa gadi hin buune meegaa jara lameen sagalee isaanii dhageenyeeti fayyaa diyaan numa jirti guuza gisee daboo gisee namaa ba'an fayyaa diyaan numa jirti sagalee isaanii dhageeffanneeti firraa gabbuuna akkasitti guyyaan keessan isin haa bareedu halkan keessan isin haa bareedu isin hin jenna sagalee haashittiitii fi hamsaa dhageefuuf qophiidha gurraa taawwannee jirra itti fufa. Waan kanarratti galatoomaadha manoota warri asitti dhaggeeffatanii viidiyoo raabsattanii araaratti gammaddanii hoosii jedhu galatoomaa jireenya jechuu barbaada wanta qofaan amadii jechuu barbaada obboleettiin keenya haati faatee asii jirtu yeroodhaaf argamuullee danda'atu xiqqoo dheekkataa maanii waa jettee turte viidiyoon kun bira gahuu ijoollee silaa waraabaa jirti asumaan obboleettiin keenya haadha faatee dhiifama fe'atuunis sirraa barbaada asirraa fi hawaasni keenya hundi keessanuu baay'ee galatoomaadha achitti faayidaa Tomemsa, haati faatee kanaaf obboleettii xiyya uma fedhe jedhaanii hamtuuf hin jenneen hin arrafadhaa osoo bira jiraadhee hin tumadhaalle. Kanaaf jecha akka hamtuutitti na laalti jedheelleen fudhadhu isiilleen hin beeyti. Obboleettii xiyyaa hangafaatii obboleessa siirra xiqqaatii sanumaaf arrabsee waan hamtuuf hin arrabsine haati faatee waan beektu irraa jette an bakka isiin qabu ittillee naaru ittillee mufadhu dhugaa siif himaamsa waan garaa kiyya keessa jiru. Haga gisee sana achitti beekaan isii arsuuf jedhe sanin alatti haadha faatee rakkinna isii ta'u kinkii isiin barbaadu kanaaf jecha isiilleen akkasi beekuu qabdi obboleettii xiyya wanta akka gara kamittuyyuu wanni ani isii irraa hamtuu barbaadu hin jiru isiifis gammachuu hawwaa gammachuu isii dhaga'uu barbaada saniin gara kanatti haasaa nu dheengadha ammasitti afaaniin anaaf isii waa waliin jenna san namni gariin siree isitti fudhata waan badaa hangii lama san isii aarsuudhaaf video berangga negara kiara tu orang kamu video kanal naga asal walinya mana jadi macamnya ni kan maklumat ada istilah cerah gari cerah cerita kisi berbagi rapi aku Australia berbagi Kanada berbagi Amerika berbagi karena siapa namu jadi bisa polisi sih karena hal tu itu tu awas media kasih bangga nama itu saja semua kerja semua boleh tinggal energan kayak kamu Arafat itu yang kamu jatuh Galato na ima dalile wame kesa dubacho jiru hamzani yukase rabbi sifadisu sille au jala no manu gidu jara ka wajanu gidu ana min mo no waliti igafa waliti do mudasau maybe wan hama da jide wala so ni yuna min mo de be waliti gadda asan wal gaddi sisa lacha wal gaddi sisa jecha wal gaddi sisa wabaye wal gaddi sisa baga walidi iftani ada fate sins na genya kase gidu tu au dinga ba galato ma undi kesa no fada sini kan najira da hundi khaisanu fayyada galatoma ora abula sinin jaga shanti fi hamza fayyadaha ora abula isin fana jirra isin boda jirra walin isin jalanna walin baridan das wa wala si like na ma wujira ta alkufi na rabbi lena kasala ta wona mu wujira ta khaisatu na mu jalatu woni sen rakanan jiruba lama jalat tarkatu ad-dunya talonni na ga mu sun jiru billahi alayki
nama jaalattu wajjin jiraachuun akkasii fayyadaa mootii nagannaa jiraadha Ashaantii Hamzaa tiisan oolmaan jaha dubbiin mootiin duraan jalaa gubate inni duraan jalaa gubate neetwoorkii keenii jijjiita namooti dhiifama sanyii ni jijjiita maata onoo deebisi I cannot hear you well. Okay. I will mootii keenya nagannaa jiraadha fayyadaa obboleeyyan kee hajabiisi gamooti atiif warra kaamantii kana laakiin kabaja haala nashaata qabanii harkutti nagannaa kaamantii isaanii tiktaak nagannaa hin balaaleffatinaa fayyadaa nagannaa jiraadha thank you. Bye. Hamza. Amma isin isee uuma akkam jettu? Dekat akan sini kenname. Aji boleh lagi. Wallahi buin seru kawan buin. Ayat jana ani wanti ngata danyan ta kuni jana jana gerelo wanti macu ne yande Anta dari bisi jara embu ne ta iko ta enjara Hamza Tole Mati yaada tu bisat. Vai kasih gak bisa sih. Baka gisi ya sana brashi. No. Sota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garuu beektaa amma ani akka obboleessatti gabbara akkati gabbartu barbaada haa ta'u garuu ani amma waa takka si gaafachuu barbaade beetee yoo waadaa akkanaan seentuufi obboleettiitiin bareedduu qaalii kana sii kennine ana ammoo akka maatii naa kenniteen barbaada. waan irratti sanatti jecha bakka sanarratti maali beektaa amma kiisii haluudhaaf beekta maali dubbiin jalqaba siin na dura walii galuudha malee wanni barbaachisu ana manaan hulluutti walii galtee qabna waan ta'eef nama waan hin godhu gabbara isin barbaadda fuudhuun ammoo waan dirqama narra jiru jalqaba walii galtee barbaachisa sanarratti gaa dura silaa isii walii galtee dubbi biyya sii bal'aadha waan gaafatte sadii soddaa fi yaasii jaan Anaafisi waliigaltee qabnaa waliigaltee xumurannee jirra haga tokko haasofnee jirra torbaan lamallee ta'u beekte amma akka obboleessatti akka maakii naa kennitan barbaada maal jette kan marata akka na gorsituu fi yookiin akka yaada naa kennituuf. Ani kubbega waan irraa eegamu isiinis waan isii murteeffatu khaliifaan hawwatee waan irra khaliifaan naa gargaaru dubbiin guutuu
jiratu. Baga yaada ta'es. Dura geemii wajjin taphadhu siin jedhamaa jira beektaa geemii taphattuuti paabilik walii jalqabaa siin jedhaa jiru Azzala Saliim. Ani paablikii gochuudhaallee dura keessaan xumuradhee gasi kara paablikii fiduu wayya jedheeti beektee dura keessaan xumuru wayya. Maali anamma namoonni baay'een maaliif wanta irra dhiifama wajjin namoonni baay'een maaliif misii kana jaalala miidiyaa irratti ibsaa fi maaliif miidiyaa irra baasee akkana godhaa maaliif ijaa intala biyya qofa osoo hin ta'in intala gandaa qofa osoo hin ta'in intala hawaasaati waan isiidha hawaasni argiiti akka itti walii itti gammadu jeetii kana godhe namoonni ilaalchi dongoraa isa fudhatanii wanni dhaan kana godhe waan akkanaa tana intalli intala hawaasa hundaati intala kophaa biyyaati miti intala ganda isaanii kophaati isaaniif kun godhamee hawaasa isii beeksifnee fi dandeettii qabnu nuti waa'ee sammummaa jaalalatti abbaa jaalalaatti jaalala qabnu finne itti kennee hagaroo isin jechuu barbaada. Itti deebi'ee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sininja Salim Umar welcome saahiba kiyya guddee qaalii gaaffii ati gaafatte gaaffii bareedduudha maal seete Oromoon yeroo maaqmaaqan harree bineensa irraa eeganii oguu guddatte ammas bineensumaaf eeganii jaan maaliif jennaan shamarran amma isin guddattutti dhiira irraa eeganii oguu isin guddatte booda immoo dhiirumaaf eeganii beeyta ilmi dhiiraa tokko karaa guutee akkana dhufee anillee maakiin jaalladhe isaanillee dubbadhee niin jira maakiin haakannaa jettu gaaffii dhiiraan nu gaafatte mee nus gaa isinillee wal dudubbadhaa nutis wal dudubbanne funyaan wal kuunfanne akkasitti nuti Dr. Aslii tokko waliinis dubbannee akkasitti waan goonu goonaa beeyta waa hedduu jira piroosesii hedduu jira achiin isin haasawaa fixadhaatii waa hunda tapha geema hunda fixa akkasi koottu abshiin rakkoon qabu si durallee bu'ee si boodallee bu'eetii waa hunda yaada muraata kee rabbi si haa guutu si guuta akkas goona. Beeda amma agartee ani paablikii irratti dura baasun duratti akka obboleessatti akka abbaa akka hiriyaatti illee himadhee beekte. Asifuu akka naalaaltanii fi waan kana isin hime akka geematti illee godhee yookiin ammoo akka paablikii irratti illee laayivii godhee dubbachuu danda'a garuu akka obboleessaa fi akka abbaa akka hiriyaatti yoo irra himadhe illee dansaadha beekte. Saniifuu akka sanitti akka naalaaltanii fi yoo haasawaa kee irra dogongora qabaadha dhiifama isiniin jedha. Galatoome waanuma dhiirtii jettu jettee ni bilcheessine dubbiin